من محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى. الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وأنا أعرفه طيب، رجل طيب، درس كثيرا في كتب العقيدة وأورد بالله النبوي الشريف من قبل بعض المرضى، مرضى القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan keenya seenaa Dr. Muhammad Amaan Aljaamii kutaa afuraffaa isinii dhiyeessuu keenya kanaan dura kutaa dabre keessatti Oromiyaa irraa ka'anii magaalaa Raahidaa ga'uu isaanii akkuma dubbannetti har'aan ammoo magaalaa Raahidaa irraa imala isaanii itti fufuu saahibni sheekha keenya Sheekh Abdul Kariim akkana jedhan. magaalaa Raahidaa akkuma seenneen poolisiin nu qabe. maaliif jennaan nuti waraqaa hayyamaa takkaallee of harkaa hin qabnu waan ta'eef akkasitti erga nu qaban boodaan akka mootummaa biyya sanii Ahmad kan jedhamu irraa waraqaa hayyamaa fudhannu nurra barbaadan. akkasitti mootii bira dhaynee akkana jennee gaafanne nuti nama hajjii godhuuf imalaa jiru. akkuma Raahidaa dhufneen dhorkamne kanaaf akka hayyama nuuf gootu sirra barbaanna jennee gaafanne. innis isin deemaa namni tokkolleenu hin tuqinaa jedhee labsa baase. achumaan gara magaalaa guddittii mootummaa Yaman Baghdad san jedhamtu imalatti fufne. karaa laafaadhaan Makkatul Mukarramaa gahuudhaaf akka malee waan dadhabnee jirruuf imalli nuti adanii fi hadiidaa gidduutti goone hedduu ulfaataadha. isa keessatti waa hedduutu nu dandame. isaan keessaa nuti kopheen takkaalleen miila keenya irra hin jirtu kan qaama keenyaa fi dhagaa addaan tiksitu. akkasuma aduun akka malee ho'aa waan ta'eef dheebuu fi beelti akka malee nutti hammaate. saniif halkan gama duraa deemnee walakkaa halkanitti haara baafanna. wanti nu qunname waan hammana jaamee himamuu miti. adanii fi hadiidaa jidduu guyyaa 9 lafa deemne. akkasumas magaalaa hadiidaa sanarraa gara Makkaa imalatti fufne. magaalaa Saamixaa fi Jiizaan irra dabarree hanga magaalaa Sibiyaa keenyatti achi keessatti guyyaa 2 hidhamnee dhorkamne. erga haajaan keenya hajjii qofa tahuu beekanii boodaan nu gadhiisan. achirraa kaanee osoo deemnu Sibiyaa fi Abuu Ariis gidduutti marsaa 3ffaatiif qabamne. garuu isaan nu hin hiine. yeruma sanitti nu gadhiisan. marsaa dhumaa tana keessatti hangara Jiizaaniin deebi'aa amma hayyamni Makka seenuu naaf kennamutti jeetiin sheekatti mari'adhe. sheekni hin deebi'u jee deemsa itti fufe. inni waan murannoo jabduu qabuuf akkasitti Makkana dura seene. garuu ani isa boodaan seene. alhamdulillah nuti lameenuu erga addaan baanee walitti deebine. niyyaan teenya wal dhabde. sheekni erga deemee biyyatti deebi'uu dhabuu irratti murate. anammoo ergaan barnoota fixadhee boodaan gara biyyatti deebi'uudhaan muradde. alhamdulillah rabbiin yaada keenya lamaanuu nuuf guutee jira. galanni yaada keenya lamaan irrattuu rabbiif tahaadha jedhanii Sheekh Abdul Kariim Sheekh Hassan harka isaaniitiin barreesse. obboleeyyan keenya seenaa tana kutaa afuraffaa kanarratti kan isanii barreessee isanii dhiyeesse obboleessa keessan Bayaa Namdii yoo ta'u, sagalee waraabbiidha ammoo saahibasaa Umar Abdullaahiitiin kan isanii dhiyaatedha. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. أذكر لكم التفاسير السليمة وما عداها تعرفون بالمقابل. التفاسير السليمة التي ينبغي حتى لصغار الطلبة أن يرجعوا إليها تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير آخر
شوية. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هذه التفاسير السليمة. أما تفسير فتح القدير ليس